daawwattoota chaanalii Ako English with Oromic akkam nagaa qabdu jirtu baga jiraattan guyyaadhas kutaa lammaffaasaa kitaaba afaan Ingiliffaa kutaa 8ffaan walitti deebinee jira. Gaaffiiwwan ministeera kutaa 8ffaa osoo hin dalagin duratti xiqqishuma haayilaaytii jechuudha. Yaaliidhaaf kitaabarraa chaaptara 1 irraa isin barsiisuu barbaadachuudha. Okay, chapter tokkoffaan keessatti baay'inaan wanti jiru is about economic activities in rural areas dha. Kunniin madureedha. Haa ta'uti baay'ee waan irraa qayyabattu waan hin jirreef chapterii kana keessatti waan isin sirriitti hubachuu qabdan maal yoo xiqqaate waa'ee pointii ja'affaratti describe your daily routines in simple present tense and in active and passive da baay'inaan asirratti kan barsiisuu barbaaduudha. Waa'ee active passive viidiyoo baay'ee dalagee jira. YouTube irratti agartan jedhee yaada. Kanaaf mostly chapter tokkoffaa keessatti waa'ee active passive jechuudha. Alright, kun martiniyyuu akkanumaan just theory wanta garagara activity garagaraatu jira. Saniif yeroon fixuun hin barbaachisu jechuudha. Activity 1.1 irratti hiikkaawwan jechoota kanneen deebis kadhu jira. Fakkiiwwan activity 2.2 ni jira. Right? Akkasumas immoo fakkiiwwan asirratti agartan kun fakkiiwwan garagaraadha. Fishingii, farmingii, teelarii, plantingii waan garagaraatu ka'ee jira. Kun martiyyuu fakkii asoolii kan ibsachuudha akka forestry tree plantingii yookaan immoo farmingii, sewingii yookaan immoo traditional meaning kunniin martiyyuu fakkii garagaraaf keessaa qaba. Fakkii kana ilaaltan walitti firoomsuudha kun jechuudha. Barattan jedhee yaada. Asirraa wanni ani isin hubachiisoo jiraate tokkoffaani waa'ee active passive jechuudha. Yaa'u waa'ee active passive viidiyoo waa'ee active passive gadhiisee jira. Active maal ta'e passive maal ta'e yaa'u hubattan jedhee yaada. Viidiyoo waggaa 2 dura gadhiise na fakkaate. Kanaaf viidiyoo waa'ee active passive barbaadan active and passive with Aku jedhaati barreessaa inni isin baasa jechuudha. Yeroo hundayyuu maduree afaan Ingiliffaa san barreessati with Aku yoo jettan immediately waan isin barbaadan sun isin bahaa jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee simple present tense barbaadan simple present tense with Aku akkamitti akkan barsiise isin ibsaa jechuudha. Past perfect with Aku jedhaati callisaa irra barreessaa isin bahaa jechuudha. Alright. Listen 7 kuni yaa'u kanas bira dabartan jedhee yaada. Because full sagalee irraa waan jiru jechuudha. Diversify jechuun hiikan jirtu kan inni keessaa muraasa ilaalle. Diversify jechuun increase jechuudha. Hiikan isaa jechuudha. Increase jechuudha. Balance jechuun ammoo equalize jechuudha. Balance jechuun equalize kun jechoota vocabulary hiikaa passage keessa jiru jechuudha. Kanatti aansee kunniin waa'ee activity farming yookaan immoo farming activity dha. Activity gosa garagaraati. Kunniin martinuu jechuudha. Adda fageessanii dhaabuu, horsiisa bulaa yookaan immoo qonna walitti makaa, godaansa, alright, kan oddoo yookaan immoo qonna jireenyaaf ta'u, kan immoo waan garagaraaf keessaa qabu kun activity garagaraati kan dubbisuu qofa jechuudha. Kanarratti wanti yeroo keessa fixee illee baay'een jiru anyhow dubbisuu jechuudha. Pointing guddaan section 5 is about grammar. Lesson 7 dha. Simple present tense in active and passive jechuudha. Alright. Yaa'u activein yookaan immoo passivein maal akka ta'e barattan jedhee yaada. Active jechuun yeroo hunda jechuudha. The door of action yookaan immoo what the subject does naani. Passive jechuun immoo is the receiver of action or what happened to the subject jechuudha. Yeroo hundayyuu kana hubachuu qabdan jechuudha. Hiika isaa beekuu qabdan jechuudha. Formulaan active gara passive yeroo jiramu yaa'u formula tense simple present tense subject plus verb 1 plus object dha. Gaafa immoo gara passive jiramu objectiin kenna gara yoo dhufu maal ta'a subject jechuudha. So the object becomes subject, the subject is become what? Become the agent yookaan immoo become the object yookaan immoo subject jechuudha. Okay? Criss-cross waan ta'uuf homaa baay'ee rakkina qabu jechuudha. Kanaaf formulaan kenna subject plus verb to be am, is, are plus
verb 3 plus by plus obita jechuudha. Okay, 3 plus verb to be am is are. Okay, verb to be kenamaadha. Am is are plus verb 3 plus by plus obita jechuudha. Kuni formula yeroo gara passive jettan formula isinitti fayyadamtan jechuudha. Semi parenthesis keessatti jechuudha. Alright. Mee gaaffiiwwan kanneen haalaallu activity tokko pointii 19 jechuudha. Tokkoffaan maal jedha? I wash my face and hands jedha. Okay, I wash my face and hands jedha. Hima I wash my face and hands jedhukeetti himi kuni active dha. Gara passive yeroo jijjiiramu yaa gochi kanatti raawwatame fuula fi harka waan ta'eef yeroo hundayyuu active gara passive gaaf jiru barbaadan yaa seera isin hubachuu qabdanii jira. Tokkoffaan tensi keessan addaan baafachuu qabdanii, lammaffaan immoo himni keessan singular immoo plural ta'uu addaan baafachuu qabdanii, sadaffaatti immoo himni keessan transitive ta'uu yookaan immoo sabeetti verbii fi obitti qabaatu yookaan immoo obitti qabaatu isaa addaan baafachuu qabdan jechuudha. Yoo obitti hin qabaanne wanti jijjiiramu hin jiru jechuudha. Kanaaf waan sadii kana point sadii kana sirriitti addaan baafachuu qabdan jechuudha. Kanaaf I wash my face and hands kun yeroo jiramu my face and hands are jechuudha. Aariin kennamaadha. Plural maaliif jennaan face fi hands lama waan ta'eef aarii fayyadamna jechuudha. So my face and hands are washed by me jennaan jechuudha. Kaitaan I eat my breakfast. Okay, my breakfast is eaten by me jechuudha. Kuni washed regular verb dha. Asitti ammoo eating ammoo irregular verb jechuudha. Kanaaf yeroo hundayyuu dhumarraa argamna jechuudha. Kanaaf breakfastiin tokko waan ta'eef singular fudhata jechuudha. So my breakfast is eaten by me jennaan jechuudha. Alright. Kaitaan I study my school subjects jedha. My school subjects are studied by me jechuudha. Okay. My school subjects are studied by me kunillee plural jechuudha. Kaitaan I take tests. Okay. Tests are taken by me. Tests are taken by me. Okay. Kaitaan I do homework. Homework is done by me. Okay. Homework is done by what? By me jechuudha. Kaitaan I wash my clothes. My clothes are washed by me. My clothes are washed by me jechuudha. Kaitaan I wake up at 6 a.m. Okay, or I wake up at 6 p.m. yookaan immoo am jechuudha. Okay, himni kuni passive hin qabu yookaan immoo hima obitti waan hin qabneef wanti receive godhu hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu maadha? This is it doesn't change yookaan immoo it doesn't have an object jechuudha. Obitti waan hin qabneef hin jijjiiramu jechuudha. So I wake up at 6 a.m. active qofa malee passive ta'uu hin danda'u jechuudha. Kaitaan I go to school. I go to school illee kan kun illee jijjiiramuu danda'u jechuudha. Okay? Schooling receiver of action ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu there is no a passive form. Passive form waan hin qabneef jijjiiramuu hin dandeenyu jennaan jechuudha. Alright. Kaitaan activity 1.20 irratti maalidha? The cat jumps over the lazy dog jedha. Okay? Sentence kun gara passive jijjiiramu maalidha? Yaa gochi kan irratti adeemame the lazy dog waan ta'eef the lazy dog is jumped over the cat jennaan jechuudha. Okay? The lazy dog, okay? The lazy dog is jumped over the cat jennaan jechuudha. Over the cat jennaan jechuudha. Kuni passive ta'a jechuudha. Kaitaan immoo lamaffaan he jumps. Okay? He jumps jechuudha. He jumps kun jijjiirama hin jijjiiramu jechuudha. Wabeetti hin qabu jechuudha. Kanaaf jijjiiramuu danda'u jechuudha. Okay. Sadaffaan he wakes up early in the morning. Okay? He wakes up what? He wakes up early in the morning. He wakes up early in the morning jedha. Kunis jijjiiramuu danda'u jechuudha. Maaliif jennaan himichi maal qabu? Himichi passive hin qabu jechuudha. Yookaan immoo obitti hin qabu jechuudha. Okay? Kan gochi irratti deemu hin qabu jechuudha. So he wakes up early in the morning jechuudha. Dura of ishee kan himichaa qabu jechuudha. Kaitaan she cleans her room. She cleans her room. Kun ammoo obitti hin qabadee yaada jechuudha. Kanaaf yeroo jijjiiramu her room is cleaned by her. Her room is cleaned by her jechuudha. Alright. The other one is activity 1.21 maayidha. Kunillee exercise dha. Farmers harvest bananas jedha. Okay? Farmers
harvest banana jechuudha. Yeroo jijjiiramu bananas burreedha. Bananas are harvested by farmers jechuudha. Bananas are harvested by farmers jechuudha. Kan itti aanu lamaffaan farmers plant coffee. Farmers plant coffee. Yeroo gara paasii jiru maal ta'a? Coffee is planted by farmers jechuudha. Coffee is planted by farmers jechuudha. Kan itti aanu farmers raise cows for food and clothes jechuudha. Okay? Farmers raise cows for food and clothes jechuudha. Paasiin isaa yeroo jiramu, okay? Cows are raised. Okay? Cows are raised for food and clothing by farmers jechuudha. Okay? Cows are raised. Dibicha da bachur passes after barmada raised dibicha da bachur. So cows are raised for food and clothing by farmers jechuudha. Deemsa jechuudha. Kaitanu farmers cultivate grapes. Farmers cultivate grapes jechuudha. Passive isa grapes are pura yuan tevesti one of grapes are cultivated by farmers jechuudha. Okay? Grapes are cultivated by farmers jechuudha. All right. Now let's keep on. Etufinalallo. Okay, shanaffaan maadha? Farmers grow sugarcane. Okay, farmers grow sugarcane. Passive isa sugarcane is grown by farmers. Sugarcane is grown by farmers. Okay, the next one is the farmer feed the cows. The farmer feed the cows. Everything can matter. The cows. Kanaaf the cows are by one jechuudha. It's one of the cows are fed by the farmer jechuudha. The cows are fed by the farmer. Okay, the next one is the farmer cut the sheep wool. Okay, the farmer cut the sheep wool. Kuni active the passive isa the sheep wool is cut by the farmer. The sheep wool is cut by the farmer. Cutting injijiramu cut jechuudha. Kanaaf the sheep wool is cut by the farmer jechuudha. Gogaan yookaan immoo gisheen hoolaa farmer ni muramaa jechuudha. So the sheep wool is cut by the farmer. Kaitaan sadeetaffaan the farmer put the milk in the container. The farmer put the milk in the container. Kanaaf active passive isaa maalidha? Okay, the milk is put illee verb isaan jiramu put jechuudha. So the milk is put in the container by the farmer. Okay, the milk is put in the container by farmer jechuudha. Kaitaa sagalaffaan farmers make butter from the cow's milk. Farmers make butter from the cow's milk. Kuni activeidha. Passive isaa jechuudha. Okay, butter is made from the cow's milk by farmers jechuudha. Butter yookaan immoo butter is made from the cow's milk by farmers jechuudha. The last one, but not the least one, in the Mamada, farmers plow the farmland. Farmers plow the farmland. Kuni deebisa deebee jira jechuudha. The farmland is plowed by farmers. The farmland is plowed by farmers jechuudha. Kuni gaafoonii fi deebiiwwan isa muraasa jechuudha. Asii gaditti ammoo activity 1.23 jechuudha. Okay, I wash my hands and face. Okay, passing isa. Okay, sorry. Read and post check mark everything which I put across the checks. Okay. Jira baasuu jira yookaan ammoo hundee activity dha. I wash my hands and face. My hands and face are washed by me. I go to toilet. I go to toilet. Okay. Kun jijjiirama jechuudha. Okay. I take a bath. A bath is taken by me. I go to school. Kun jijjiirama jechuudha. Alright. Walumaa galatti waa active passive kan asii olitti agartan kana fakkaata. Yaa'u baay'ee salphaadha. Unity lamaffaan waa'ee types of calendars hanga walitti deemnutti
nagaatti naa tura jechuudha barbaada. Yeroo taanu bifuma kanaan isin deebi'a. Gaaffii ministiris yeroo gaafas isin dalagadhee yaada. Hangasiifuu viidiyoo kana daawwadhaa. Akkaataa viidiyoo kana isin dalagu ammoo yaada keessan kennadhaa. Nagaan naa tura naa jiraadhaa. Yeroo hundayyuu subscribe, like, share naa gochuu hin dagatinaa. Fayyaa ta'aa. Bye bye.